Jirtuu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo jechuudha. Warroonni YouTube muhiimmaan hordoftanii fi akkasuma warroonni yeroo ammaa kanatti jechuudha viidiyoo kana ilaaluu jirta yookiin viidiyoo kana argitan jechuudha. Hundi keessanuu YouTube kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share akkanaa gootanii isiniin jedha. Guyyaa irraa kana ammoo jechuudha piraankii tokko yaadeetiin jira. Piraankii tokko mucaa hiriyaa tokko irratti piraankii tokko dalaguudhaaf jechuudha. Kanaan asitti amma bilbiluu fi asitti hiyyaamaanii jechuudha piraankii irratti dalaguudhaaf. Inni yeroo baay'ee kaameraa hin seenu, yeroo baay'ee kaameraa hin seenu, hin dheessaa. Akkasuma nu wajjinis takka wanni hojjetee hin beeku. Hadha garuu viidiyoo tokko irratti hojjechuudhaaf piraankii irratti hojjechuudhaaf jechuudha. Yoo piraankiin kun nu milkaa'e viidiyoo kana gadi dhiisna. Yoo piraankiin kun nu hin milkaa'in gadi hin dhiifamu. Ammaan kanatti jechuudha silkii isaa dawwalaaf hin jira. Yoo silkiin isaa naa bu'e jira. Yaasin. Eessa jirta? Eessa jirta? Eessa jirta? Ana Muhammad eessarta? Achi abbaa daamaa kottu mee dafiiti. Hello. Abbaa daamaa kottu mee dafi dhimma sanii si barbaada. Abbaa daamaa kottaa fi abbaa daamaa keessa jira jedhi. Waan sanii si barbaade dafii kottu achitti. Maal jette? Silkiin cufamee jira jechuudha. Piraankii booda walitti deebina. Masih kerja hubungan. Balik. Wallahi teman-teman. Ini kamu dulu ada lalu. Wallahi billahi masih kerja. Nah. Jadi kasih anasi jarang. Anasi wallahi billahi gua anasi ya wala mana. Abi kasih jujur. Kita kasih darah gua. Terus dah mana. Mesti mana nanti mana bene. Wallahi billahi. Mal jatuh dah walte ini dah. Ibu dah mal jatuh dah walte. Ya, wahai dia. Amo. Sekarang makan wahai dia mal jatuh. Aku sih jemput kamu jalan lagi kan. Wallahi di gas. Wallahi aku sih jemput kamu. Jemput juna saya pegang. Saya jemput ya sini. Oh jina saya orang aja udah time. Wallahi billahi itu dah. Mungkin ini kalau di mana ya? Saya bisa dah boleh ambil. Anda apa berani ambil saya? Saya bisa ambil. Bisa nafid. Kajian ini mana ambil saya? Mana ambil saya? Kadang wallahi dugma. Nanti memang kan orang kau nanti. Wallahi once lah itu dah. Samaru jatuh di naman. Mama akan ambil ya sebenarnya. Mereka kamu je. Terus itu dah. Wallahi tamat. Sana yang mereka kau ini. Mana masih jadi nanti. Oke, mana sih jadi macam ini? Marah aku. Jual sendiri. Jual aku sama mana kau ada? Jibru kau ada? Aru atau kami jual lagi? Ini semua jinu dah ada di sini. Kita asal nak. Ini kita boleh je. Dah, ini dah boleh yo. Dah boleh. Ini kita dah boleh. Dah boleh. Akhirnya kita boleh. Dah boleh. Jual silki sakit. Silki sakit. Atam aja sudah. Silki jibru tu. Bakka nama warning berbar. Wallahi makarab bikin. Wallahi billahi dia cakap jibru itu tu benar. Jibru yo jinas ini yo jinas. Zaman nak nak kalau kan. Akan apa di orang-orang itu cakap. Yo bisa juga. Gak boleh bicara sih. Mana tak gimana? Seorang berapa sih? Mana sih gimana? Nak kerja mana? Gak tu kursus jinan. Ujun anu ni berada dapat ni jabat ni yo. Namun jabat nak saja mungkin. Amrat ni. Ni wallahi. Wallahi ni. Kau kuno saya kau cakap dia ini nak berada aku tu. Jadi nama sudah boleh baru je kan ini nama masih jadi malu sendiri masih jadi pekain jiran jadi akawan atau wahai kia wahai pekai wahai kia di satu wahai oga kana ci ini wahai sana akan jadi azan aja wahai pekain jiran akan itu ya simpan nawan terkait kaki aku ada saya sana ni ya kan mahal macam mana ya bantu jelas berarti betul kayak gitu memang itu ini jadi serius wallahi ada mahal beda
Anaaf si hiriyaadhaa miti. Waan takka illee fanneetti malee. Anaaf si hiriyaadhaa miti. Wala mannaa miti. Akkam akkasii ta'u. Ani fayyaan qabu jedhamee deemee alaabota itti beera. Ani akka wal garaa dhufee amma takka illee shakkii deemee beera. Ati malee qabu walaa eegu. Hundaa'u Firankii taateerta. Yes. Qaba. Fi jaallattoota keenya jechuudha. Walitti deemnee jira jechuudha. Kaameraa iddoo kanattidha jechuudha. Kaameraa kan dhoofadhee amma immoo innis na bira jira jechuudha. Mee Firankii kana maal sitti dhagaa? Jechuun wallaahi itti dhugaatu jechuudha. Gootana wal akkasiin jedhu. Ati garuu maal dubbiin sun dhugaa taatee jedhu. Wala garuu dhugaa seebeete. Bakka garuu jalqabame jechuudha. Naagala deemee jechuudha. Karaan bakka uummata kala qoodame. Yeroo akka Firankii taate naqaateerta. Shakkii garuu beektaa? Baay'ee shakkii malee. Wallaahi billa. Wallaahi. Yes, kabajamtoota keenya isa argadhee jira jechuudha. Ammas kanatti aansee nama biraa wayii jechuudha. Firankii yeroo gabaabaa keessatti Firankiidhaan niin godha jedhee yaadaa jira jechuudha. Nama biraas kuni hiriyaa kiyyaa yeroo baay'ee kaameraa hin seenu jechuudha. Inniin kuni haddammoo giddiinuu kaameraa seensisnee jirra. Aaree jira fakkaatallee. Dhiifama gaafadhaani bakka kana booda yoo inni gad dhiisnaan jedhe gadi dhiisaa yoo inni gadi hin dhiisinaan jedhe gadi hin dhiisu jechuudha. Viidiyoo kana isa ayyamsiiseetiin gadi dhiisa jechuudha. Kanaafuu